Rabbi si haa qajeelchu. Eebade birrii teennaa, eebade birriin teenna dhumattee, eebade birrii teennaa, eebade birrii teennaa. Akka waan kottu bayi bareeddu baaleeti neeci. Neeci wasaka. Maaltu baale si godhe? Bareeddu baaleetti. Konkaan fuula bonqoqaa jechuudha. Fuulli jechuudha togoogoo mutaa keessa kaayan fakkaatu. Kolbaan keessa bahe bareeddu baalee. Kuno kana gizee ilaalan togoogoo jechuudha laaptooppii liqimsa. Kana gizee ilaalan keessatti gadi gale bareeddu baalee. Maaltu baale si godhe? Qamboo. Kanaaf wallaahi dhugaa isiniin jedha. Haalli ilmi namaa kun ulfaata wallaahi ulfaata. Osoo gizee wanni kuntaala kiiloo dhibbaa baadhachuu wayya jecha nama tokko baadhachuu. Alhamdulillah yani ani bar wallahi billahi odoo akka isin asin jiran arrasan kana kottu bayi. Beera waliin dhufe komentii barreessu. Tokko gizee ati beeraa waa jette gizee achiin dhufe komentii si godhu bar. Kam akka beeraa bulii 28 bar xurii laguu argu bar. Gizee ati dubartii akka dandeetitti waa jette dhufe irraan si arrabsu dhiirri. Bulii 28 geennaan yookaan 25 geennaan xurii laguutti dhufu dubartii waliin. Hudduu hoosisa. Saniif dhufee waa siin jedha gizee ati dubartii waa jettu jechuudha. Mee maalirra dhuftee na arrabsite isiin? Isiin maalirra dhuftee na arrabsite? Ati maalirra isii arrabsee ofirraa biloo keewwati? Ati maalirra dhuftee komentii barreessita? Beera jala deemee waa haasa'u jechuudha. Mee maalirra na arrabsaa argite isiin? Kanaafar haadha taatee rabbiin sadeen gizee isin jettanillee an wanni lafaa ol uttaaluuf jechuudha. Gaafa taa'eetiini akkana quba kaa'ee laa ikiraa fiddiin jedha quraanni kenna. Amantii namaatu uumu dhoogge rabbiin kenna. Gaafan jedhullee dhufaniitumaan weelkaam baga gara amantii musliimaa dhufte. Subhaanallah haadha taatee weelkaam. Welcome. Rabbi si haa qajeelchu. Irragga si haa dhaabu. Rabbi si haa qajeelchu. Ofii gizee gala dhattee ilaaltu bar. Kuno Aisham yagilili ko ilil abbaa borii soddomaan dhumnaa borna waliin oli jettee waraabdeerti ji'a torbaffaa keessa. Ammallee ola xooftee ilaalta. Jala gaseentee gizee ilaalte ammallee sirba biraa waraabdeerti. Sirba shammoo jaha waraabdee vaayiralii dhabde. Wallahi sirba shammoo jaha waraabdee vaayiralii dhabde. Numa laala bar. Amma jikaatee dhuftee quraana rakkiti. Qara biduun hijaaba waraabdee nama 100 takka laalee fi viidiyoo. Biduun hijaaba waraabdee namni 100 takka laalee fi. Haadha dhuftee hijaabatti illee rabbumatu rakkisee nuu waliin. Hijaaba gurraacha san argitanii malee isa godhattee. Akkana kaa'attee tamaan dhuftee godhatte kun akka jaamaa lafa badee kanatti. Taqaraa caaliyyuu namni tokko laalu hin jiru nama 95 laale viidiyoo san. Chaansiin isin qabdu maalidhee gaaf kaan soofaa gubbabbaatee caammaa adii kanatti galchiteet surree godhatteet mataa kana fashaq gooti. Lafa keetta hijaaba. Surreetti galchitee caammaa adiitti galchitee soofaa gubbaa baatee amma kaa dhufti qabinti islaamtuun tagaafa duraa laayii godhuu dadhabde tun. Tagaafa duraa koomentii barreessuu dadhabde tun. Achi dhufti kaa. Yaa shaarmutaa. Ani rabbii gadi afaan Oromoon dubbatin. Namni akka kiyya koomentii barreessu dubbisuu dhuftan. Warri koomentii harka dhiqadhaa buddeena nyaattanii. Warri koomentii suuta buna dhugaa. Achi amma hiriyaa ofii tanafaatti sheergooti. Hiriyaa ofiitiif maa sheergootire seendi goowwanno gooti waamti meeshin goote waamti. Kootumee waa argita. Hello dhagayamaa. Abbo yaa rabbii kiyya wallaahi waan tiktokiin nu godhe moo. Bade kun atta jira. A'uuzu billah rabbi dhabamasi haa godhu inshaallah.
ربهم تسنجر على جسين دجي تنا ربي سيها ربهم سيسو ربهم يأتي أبو ربي يدي أسر ربهم ربي سيها ربهم أنا بقوم أفعل رمو هندبتين أنا بقوم ربي توبي أنا نقولين ينا النات قافة دراني نسير رايا ولين أزاتها تسمى كومنتين قوليني في قافة دراني نسير رايا ولين أزاتها تسمى ما كومنتي هنقوليني في قافة دراني نسير رايا ولين ركت تسمى قافة نمني سقالي لهلو قافة نمني سقالي فيديو سي لهلي قافة نمني لما نمني تاكا فيديو سي شير قولي قافة نمني شانتما لاهي قول أفسن maaliif dhattee koomentii akkasiisan hin barreessin hiriyoota tamteetiin meeshin goote maaf hin waamin hadha isiin qullaa dhaabannaani kanaa bar hadha isiin qullaa dhaabannaani mee malaal kun amma een Ahmad Yusuf jedha ruuziidhaa fi zabaadii jechuudha irraa raayibii dhugee garaacha kana jechuudha garaacha hoolaa fakkeessee baay'ee dhiira gaggamaa tokko profaayilii isaati beeksisa. Wallaahi profaayilii isaati beeksisa dhiira konkaa. Ashaangulliitii kana kaayatee hidhii kan irra kun mikiyaajii kana godhatee hidhiin mikiyaajii ashaangulliitii kana keessa kaayatee eessatti suuraan sun akkasii oomishama garuu ashaangulliitii kana kaayatee manaaxirii wannoo tana foorjiitii san ofirra kaayee wannoo kaayatee dhufa profaayilii kaatee si jedha dhufeetuma olma reefuma jooyin godhee bar dhufee salamii siin jedha waan ati irra jirtu hin beeku waan ati itti haasayaartu hin beeku waan ati irraa dubbataartu hin beeku kalaas afaan Oromoo haasaartaa si argee miti dhufee dullattii fokkattu waa takka hin beeku bara gizee ol galchite hoo assalaamu alaikum ol harkiftee ol galchite asii lammaa hayaasa ol harkifta aboo rabbii jedhi ol nu galchi kaasiin jedha koomentii jedha dhufe gizee ati gadi ol harkifte salaamu alaikum obboleeyya naa garaa akkam naga jirtanii gargaarsa wayifa irra jirta dhufa warri gargaaruu barbaadda waan qabdaniin lakkoofsa 5 barreeffadhaa jettaati dhufee lakkoofsa 5 barreessa gizee gadi ol harkifte wallaahi reef joo hin godhellee waan irra jirtanillee hin beeku mee maal irra jirtarree nu barsiisa akka waan namni wal falaxee ati jaarsummaa irra jirtu wayiitti kasammuu falaxa akka waan namni wal falaxee ati jaarsummaa wayii irra jirtuutitti dhufee reefuma dhufee waan irra jirtanillee hin beeku mee nu barsiisa dhufte achi salaamu alaikum abboleeyya naa kiraa bakka biraatitti barka koomentii shaarmuta dullatti jettee barreessitee dhuftee beeki as dhufte ka inshaallah gastii gubbaa baate nagalchaa jette salaamu alaikum obboleeyya naa kiraa akkam jirtan fayyaa keessanii jirtanii hamma rabbiin isinii dandeessiseenii keerii walii ooluu gaarimaa mee maal irra jirtan waan irra jirtanillee baay'ee hin barree inshaallah waan rabbi nuu laaffise jedheeni yoo rabbi jedheetiin jedhee hanga ji'a kana dhumaatitti ni gargaarra ganaa ji'a dhumatti ka gargaartu koomentii jala luka takkaan si dhaabti gaaf kaan birriin sunuu yoo hin galtu beeki biyya yookaan ja'a akkuma siin gastii gubbaa gabbuutan jaarsi itti dawwala manarraa diigan yookaan hoolatu du'e yookaan ilma yoo hoolaati du'e yookaan sa'a tokkicha qabantu du'e yookaan soddaatii isiiti du'e ta'a yookaan mi'a malaala nasiruu rootti ka jedhu kan nasiruu rootti moo raabootii jedhu kana laala naasaruudha sila mee gurundoo isaa laala akka jiru laala dhiira gowwaa profaayilii beesaa yoo ani isin jedhu beektanii miisin rabbii jedha jala gasseenaa laala akka jiru laala ka gurundoon kun kuwaasii bokotte fakkaatu
ፕሮፋይል መራ ላይ በቃ ያልተነገ ያልበሰለ የጅለ ጎርጋዳ ኮንካከተ የከን ወላለ በቀረብኝ ያቁዋው ፊት ነበስ ይዘየቹ ኦቦሌት ያከራ ወኖ ገልቺ ሲኒጋሌ ባጠያ ከኡዳሙ ከጉባ በደ ከንን ጀቹ ረቢኔ ሳካ ፊቱም በይቋን ቲክቶክ ይራ ጨፈረኒ አርጌ አናቱ ጋፋ ጀልቀበ ቲክቶክ ይበናቱ gaafa jalqaba tiktokii banadhu suuraa Haacaaluu kan of duuba kaa'ee namni hundi irraa booyaa beektani. Amma ammoo quba afaan kaadhu jala kana taa'ee dhageeffadhu ishee gowwaa koo. Yalla mi'ooti si godha. Gowwaa kan keetii kana biloo godhuun barbaachisu bar. Amma gowwaa akkana kanneen mi'ooti godhuun barbaachisu maal goota biloo godhuun barbaachisu. Afaan isaa ziibbitti gootee jala kana taa'ee dhageeffataa jechuudha. Jala kana taa'ee dhageeffadhu. Koottaatillee jala taa'ee dhageeffadhu. Uummata Dubaayitti osoo biyyee qottu hudduun irraa dhumte mara jechuudha. Boolla osoo qottu hudduun irraa dhumte alaabaa Dubaayii kaatee dhufee na arrabsa. Achi wallaahi billaahi. Si ajaa'iba bar. Maal moo si fakkaata? Suuraa Haacaaluu kana namni of duuba kaatee irraa sirbaa. Anis akka of duuba kaatanii wallaalee rakkadhe. Akkamitti akka of duuba kaatanii irraa booyan namni imimmaan kana gannaqee dhab godha. An akka of duuba kaatanii wallaalee suuraa ofii viidiyoo waraabee Video saat akkatti video 15 lakkisa. Video 15 lakkisa. Ammoo suuraa of duuba akka kaayanii wallaalee cannaqame. Asii deemee takkaani suuraa akkamitti of duuba kaayan jedhee gaafadhe mana haadha namitti diyyaadhanne. Gisee asii dhaqee jenna. Suuraa akkamitti of duuba kaayan jennaani. Lakki bar suuraa of duuba kaa'uun hafee jira naan jette. Akkamitti hafee hoo? Suuraan hafee man inshaallah challenge onno challenge irra jirraa miti sheertii naan jette.